Saffisaan jettu walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan keenyarraa maal qaba? Walitti qabaa. Ya Ramadan ya Syahrul Quran jia gari jia kuda akan kan cufti khairin untuk kesawal gese ini dufe jenman daga macise waganu nese marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota TV Amiltaan bakka jirtan maratti nagaaf jaalalti rabbii tiyyalleen isin haa dhaqqabdu. Bakka ji'a Ramadaanaa kan barkum tokkoof 442 faatiin isiniin gahe. Ramadaan Kariim warra baranaa kan bara hedduu nu haa godhu jecha. Jiini Ramadaan ji'a milkiitii, ji'a jaalalaa, ji'a tokkummaatii, ji'a rahmataatii. Jiini kun ji'a guddaadha. Ji'a Qur'aanni kabajamaa guddaan keessatti buufame, ji'a waan gurguddaa hedduu if keessatti qabatee jirudha jechuudha. Waggaatti yeroo tokko kan nu bira gahu yoo ta'u, hawaasni Islaamaa hundi ji'a kan hawwii guddaadhaan eeggata jechuudha. Ramadaan dabree namu waan carraaqate yaa Rabbi nurraa qeebalii jechuudhaan hanga ji'a jahaa kadhachaa turanii ji'a jahaan asaana ammoo yaa Rabbi nuun gahe kadhachaa turre. Fedha gooytaa taana ammoo ji'a Ramadaanaa kana gahuu dandeenye jirra alhamdulillah. Egaa Ramadaanaan wal qabsiisnee turtii gabaabduu goonaa akka dargaggoota naannoo Boolee Mikaa'el yookiin naannoo Ayyaran Baatti turtii gabaabduu goonu kana keessatti gaaffiiwwan bohaartiitiif akkasuma Ramadaanaan wal qabatan gaafachaatiin akkasuma ergaa bagatti isiniin gahee isin biraan geenya jechuudha. Kanaafuu isinilleen Hamilton TV banattaniiti mana keessan keessa teessanii nu hordofaa yeroo gaarii akka dabarsitan abdii qabnaa. An Awwii Kadiir ogeessi kaameraa Jibriil Isaalin wajjin jira. Turtii gaarii isiniin jaa gara qophiitti. Shaarul Qura'aana naa dhufu ati dhufnaa warri milki isilaarrafu jedhanii. Egaa ji'a kana keessa namni khayrii barbaadu hundi halkanii guyyaa ibaadaan yeroo isaa dabarsa jechuudha. Meegaa gaaffiiwwan bohaartii gaafii fufnaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kana bira argaman jechuudha. Haala sumanaatii wal qabatee sumannaan akkamitti qophooytanii eegaa turtanii maal karoorfatanii jirtan ji'a Ramadaanaa kana keessa jechuudha. Inshaallah jiini Ramadaanaa kun waggaa guutuu kan eeggataa turedha. Waggaa guutuu kana eeggannee ji'a 12 keessaa tokko kan arganne. Na akka kan immoo itti qophoofneerra inshaallah seeraan. Ayyee mee waan addaa waan ati ji'a Ramadaanaa kana keessa godhuu karoorfatte maal inni waan addaa? Alhamdulillah kan yaadee an akkuma naqimee bakkuma hin danda'uuni alhamdulillah nama rakkataa tokko. Maashaallah. Guyyaa guyyaatti amman qaburraa akkuma kootiin nan gargaara. Ay gaafii bohaartii irraa Ramadaanaa ala baanee jechuudha. Waan an jeerre deebitee jirta. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan keenyarraa maal qaba walitti qabaan keenya maal qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Saffisaan jettu walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan keenyarraa maal qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba. Qabaa keenyarraa. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Maashaallah. Jirmi kun jirma ilma Ibro Ali. Jirmi kun jirma ilma Ibro Ali jee. Jirmi kun jirma ilma Ibro Ali. Jirmi kun afaan saffisaan dammaqina sammuutiif mala. Jirmi kun jirma ilma Ibro Ali. Jirmi kun jirma ilma Ibro Ali. Jirmi kun jirma Ibro Ali. Jirmi kun jirma Ibro Ali. Jirmi kun jirma Ibro Ali. Jirma ilma Ibro Ali. Jirma Ibro Ali. Galatooma yaalii waa gootaniif egaa mee Ramadaanaan bagatti isiniin gahe namaa jechuu barbaadda yoo jiraate TV Hamilton irraan dabarfadhu maqaa keedhaayeti. Baadiyyaa koo Abdul Hafiz Jamal jedhama. Maatii gahe. Bagattiin si gahe jettaan. Bagattiin si gahe. Siinillee baga siin gahe. Atoo ayi dabaladhu. Ammallee TV Hamilton arjaadha waan ta'eef. Hiriyaa koo Khaliifaa. Bagattiin si gahe jetteen. Bagattiin si gahe Ramadaana gaarii. Ramadaana gaarii. Ittiin argatu. Kana hayyee. Anillee obboleewwan kun nama hundaan bakka rabbiin si gahe godinni hanga tokko argamu mana Hafiz Jamal. Nasi ijoollee baay'eedha godinni kiyya baay'eedha waan ta'eef haadha koo abbaa kiyya bakka godinni dhimma keessatti nama kana akka bagattiin si gahe jettaan. Bagattiin gahe obboleewwan nama isinillee bakka rabbiin si gahe hunda keenyaan rabbiin irraa taqabbalu. Ayyi galatooma Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Ramadaanul Kariim. Ayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كينيو؟ محمد عبد الرحمن. أيه. مكان كي عبد الرحمن عبد.
Maqaan kiyya Muraad Aliyyi. Ayyee baga ji'a ramadaanaa isin ga'e jechaati. Mee simannaan ramadaanaa maal fakkaata? Simannaan ramadaanaa haalaan bareedaadha. Haalaan bareedaadha. Akka malee nu gammachiisaa jira. Mee ji'a ramadaanaa kana keessa maal faa karoorfattanii jirtan waan gaarii waan fakkeenyaaf quraana qara'uu haa ta'u ziyaaraa haa ta'u maal niyyattanii jirtan? waan irrane bakka waan nu rabdaan Allah nu kanne waan ma bakka masgiida fi salaatuu fi quraana kana qara'uu bicha kan Hayyee asoo obboleessa fayyadu. Wanni bakka quraana qaraanee bakka taraawii deennee minaan bakka tanni mandarsee gaba qiyya. Gaaffii bohaartii isin gaafadha amma gaaffii bohaartiin kun waan anjee irra deebisanii jettan jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Saffisaan jee. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun ilma Ibraahimiti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Ibraahimiti. Saffisii jee gaafadha. jirmi kun jirma ilma Ibaaliti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Obaayiti. Jirmi kun jirma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Saffisaan jee gaafadha. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Obboleessa kee ati maqaan keenya? Ana maqaan kiyya Abdii jedhama. Mee simannaa maal fakkaata? Sumannaan alhamdulillah bareeda. Maal faa karoorfattee jirta? Wanni karoorfadhe asirratti magaalaa kanatti nama keenya nama rakkate gargaaruu Ji'a kana keessa. ji'a kana keessa Miskiina wajjin dhaabbata. miskiina kanaa hojii bira dhaabbannee hojii jiraachuu feene jechuudha. Akka dhuunfaatittoo. Akka dhuunfaa kiyyaatti akkas yaada garuu akka namaatti garuu hin beeku. Ibaadarraa faa fakkeenyaa fi salaata taraawii salaatuu quraana qara'u mee maal fani jettee? Hundaa yaadni jirra ni salaanna quraana ni qaraana bakka waa hundaa Mee yeroo ramadaanni dhufu maaltu isinit dhagama? Maaltu isinit dhagama yeroo ramadaanni dhufu? bakka nu gammachiisaa. Maal faa si yaada? Mee maal faa yaadattan achi yeroo ramadaanni? yoo gisee ramadaan geemu. Gisee ramadaan dhufee gammachuu adda takkaan nama dhagama. Gammachuun nama dhagaamtu ramadaanni jiini ramadaanaa ji'a biroorraa adda waan ta'eef ji'a ibaadaan keessatti qeebalamtu hizaabarra qeebalamtu waan ta'eef deebiin mallee ji'a shayxaanni keessatti hidhamu waan ta'eef ulaan jannataa keessatti banamtee ulaan azaabaa keessatti cufamtu waan ta'eef gammachuu hedduun dhagama soomana keessa jechuudha. Ibaadaa fi quraanaaf qophaa'uu waan adda addaa waan akkasitti nama dhagama. Ayyee galatoomi. Amma obboleessa kiyya gaaffii bohaartii gaafadhaanii jechuudha. Waan injii irra deebitee jetta. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? walitti qabaan keenya maal qaba? Yaal. Ayyee jee walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaan keenya maal qaba? Walitti qabaan. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilmoo Aliiti. Jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Aliiti. Ayyee eenyu yaala walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? walitti qabaa keenya maal qabaa? Walitti qabaan keenya qabaa maalirraa qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba? Walitti qabaan qabaa keenya qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qabaa keenya qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Ayyee hedduu isin galateeffadha. Ramadaan gaarii isiniif haa ta'u dhumarratti namoota bagatti isin ga'e jechuu barbaaddaa jiraata. Ummata Islaamaa akka Itoophiyaa kan jiran maraaf baga Rabbiin ji'a gammachuu ji'a jaalalaa kanaan isin ga'echuu barbaada. Aadaa obboleettii tiyya aadaa obboleettii abbaa kiyya baga nu gammachiisee. Maqaa dheeyitee eessa jiraatan? Godii jiraatan maqaa abbaan kiyya Abdi Mahamad Umar maqaan ummaa tiyya Halima Umar Ahmed. maal niyyaan kiyya guddaa rabbitti naa guutu saddaqachuu illee hin barbaadu. Ayyee. Nama daara dhabee daara baasu barbaadu. Nama beela baasu hin barbaadu. Akka ani niyyadhutti harka kiyya guutuu naa kennu saddaqachuu hin barbaadu. Ibaada rabbii wajjin salaata shananii wajjin rabbi salaata shananii qadaanutti hin godhin. Ramadaanni kun siif maalidha? Akkam ibsite mee akka dhuunfaa Ramadaanni kun siif maali? Ramadaana maal haqa keenya haqa keenya Ramadaana. Amma obboleeyyan keenyarraa haadha abbaa keenyarraa nama ollaa keenya keessaa hawwu nama nuti beeknurraa ka waggaa kana gahuu hawwu ka ramadaana kana gahuu hawwu garuu ka asin geenye hedduu jira. Ati garuu rabbi fedha gooytaa tanaa siin si gahe maaltu si dhagama? Ani kanuma gahuu iyyuu alamii guddaa natti. Ramadaanni kun siif kadhumaati otoo siin jedhani yoo. Ramadaanni kun kadhumaati otoo siin jedhani akkamitti dabarsitame ji'a kana? Wallahi ani waan qabu wajjin gurjaa keessa bahentiin dabarsu hin barbaade. Taboruu tanallee shulluqaa boruu kanallee ayyatiyyaa wajjin hin jaaladha haadha tiyya likki malee. Ramadaan Kariim maqaa dha'iitii ittiin. Haadha tiyya Shamsiyyaa Muhammadi. Eessa jiraatti?
Eessa jiraatan? Jamoo kan. Ayyee. Bagattiin isin gayyattee jirtan. Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Assalamu alaikum. Makkoo Ahmad. Akka gaarii isii jaaladha. Abbaan kiyya immoo waggaa tana armii rabbi itti dhufte isaanii sanillee rabbi jannataan gammachiise. Ta jedhamtu baga itti isiniin gaye. Itti aansee immoo Muhammad Hussein Aliyyi baga ittiin isin gaye maatii isaa guutuu walitti fira kiyya guutuu hunda waliinu baga ittiin gaye. Isinillee baga gaye galatooma baga ittiin si gaye isinillee. Baga isiniin gaye Naaji jedhama Naaji Shaadam jedhama. Ayyee. Hawa Sheen Diristitiya abbaan kiyya immoo Shaadam Kabiru Mari. Baga ittiin si gaye jetteeni? Baga ittiin isin gaye waggaa kana guutuu. Ada manaa kiyya Irbee Naggasaa intala too geexuu kabbadaatiif birqii kabbadaatiif baga singeen jedha obboleettiitti giiftoo kaasaa obboleecha kiyya xela'uun kaasatiif obboleecha kiyya dheerichaa kaasaa lammee kaasatiif obboleettiitti askaalaa kaasaa obboleettiitti leelloo kaasatiif obboleettiitti yeenuu kaasaa haadhati hundaanuu haadhati adaanuu mukonniniin hundaanuu baga singeeyanii jedha mucaa arreef dhalate tokko bara kana dhalateen waaqayyo naaf haa guddisuun jedha ani kabbadaa kaasati. Siif haa guddisu waan hundaanuu baga geessanii jettee dabarfatee jira. Maqaa keenya. Kan kiyya kabbadaa kaasati uummata Oromoo maraanuu baga singeeyee jedha. Baga siinillee baga singeeyyaa. Ana dhufu oshaarul quraana dhufu ati dhufna warri milkii silaa rafuu kalotori rabbi ibraa isa dhufu ji'a kana lotorii nama hedduu gaa jechuudha warra lotoriin gaa rabbi nu haa godhu egaa daawwattoota keenya gaa sagantaa keenyatti illee bu'aaraa jirtanii abdii qaba egaa jiini ramadaan kuni kennaa ummata muslimaa hundaati kanaaf ummanni islaamaa yeroo ramadaan dhufu jaalalaa fi kabaja guddaa qabaaf jechuudha akkasuma gaa hojiiwwan gaggaarii ji'a ramadaana kana keessaa raawwataman keessaa jechuudha zikrii gosa ibaadaa kamuu irratti jabaachuu harka qalleeyyii ollaa keenya jiran yaadachuudhaan waan qabnurraa kenninee fi gammachuu ramadaanaa kana wajjin qooddachuu sadaqaa yookiin kennaa rabbiif jecha kenninu baay'isuu yoo ta'u hojiiwwan gaarii dalaynu kana hundaaf rabbiin khayroo kaanitiin ajirii isaa addanuuf godhee jira jechuudha dacha jiini kun keessummaa guddaa keenya kanaan immoo akka inni nurraa fedhutti simannee gaggeessuudha qabna warra ibaadaa fi zikrii irratti jabaachuudhaan ji'a kana gaggeessuu rabbi nu haa godhu egaa ammallee sagantaa bakka takka deddeemiitiin gaaffii bohaartii garaagaraa gaafadhaa jidduudhaan daanaatiin alallee baanee keessa buusnaa nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha ammallee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagga ji'a ramadaana kan bara 1440 takka 40 40 sadii moo maal isaa 40 lamma baga walumaanu baga akka rakkoofsa jiratti baga waggaa 1440 fi 42 fa walumaanu baga nuugee ummata islaamaa hundaanuu baga nuugeen jira. Meeqa qophiin ati godhaa turte akkam ture ammasii soomanni kun eegaseeni ammoo karoorri ati qabdu soomana kana keessa. Dhugaadha nuti karoorri nan qabu nuti fakkeenyaaf dargaggoonni yeroo baay'ee wanni nuti qabnu maali yoo itti hajjetu taate yeroo baay'ee gizee soomanaan alatti
online rabbii kana keessaa faa baane online bakka waan biraatu hojii online irratti wanti ta'u jira immoo yeroo soomanni seenu kana online ilma namaa waa'ee kaanii dhiiste online kara rabbii hojii online rabbii seenuu qabaa jeetin karoora qabaa akkasumatti obboleeyyan kiyyalleen jechuu online rabbii hojii seenuu qaban jeetin isaalillee kaayoo qabdu kana jala hiriirsuudhaaf yaada qabdaa jechuudha maashaallah waan tassaadha mee akka dhuunfaatti ramadaanni kun siif maal ramadaan jechuun naaf hedduu bakka waan injee ibsulleen qabu baatii kabajamtuu rabbiin baatii 12 keessaa baatii tan nuu kanne baatii ramadaanaa tan nuu kanne tan ammoo nuu kannuudhaaf waan tan argatuudhaaf kana ni'imaa jeetin fudhaa alhamdulillah jechuudha qabaa jechuudha baatiin tun taa sheenaadhaan nurraa baatu don ta'in baatii itti galata guddaan gammachuudhaan nu bira deemtu ta'uudhaan hawwaa gaafii bohaartii akkasii gaafadha waan yaanjee irra deebitee jettaa jechuudha jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilmoo Aliiti irra deebi'ee irra si deebi'a jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilmoo Aliiti irra takkaan si jedhu jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilma haya wal qabaa keenyarraa maal qabaa wal qabaa keenya qaba wal qabaa keenyarraa maal qabaa wal qabaa keenya qabaa nurraa qabaa maashaallah taate yaa ciicoo cidha xiijoo jedhe si heddummeessee saffisaan ciicoo cidha xiijoo ciicoo xica Anjii beekaa wanni siin jee ramadaanni kun siif kadhumaati otoo siin jeeme ramadaana kana akkamitti dabarsuu feete mie dhugumaan jechuun waan kana keessa ta'eeti. Yaa Allah odoo kadhumaati naan jaani akka naan jaani hin barbaadu ramadaanaa si dhumaati. Otoo jeeme odoo naa jaame silaa akkamittiin dabarsuu barbaada bakka hatta nyaataaf dhugaatillee dhiisee bakka bishaan ma bakka lubbumaan jiraadhutti ibaadaa qofa halkanii guyyaa bakka quraanaa fi hadiisa bakka quraana qaraa zikrii godhaa bakka ibaadaa irraa wajjin waan hin jiru yoo kasraan jaan. Ani barre yoo amma ramadaanni kun siif kadhumaatti je'ame haala kanaan dabarsitaa jechuudha. Garuu namni guyyaa du'u hin beeku maaf akkanatti hin dabarsu? Tun namoonni hundi fakkeenyaaf yoo fakkeenya na fudhatte akkam duuti tun anaa haadha niitii godhadhee maatii horadhee mana fooqii ijaarree makiinaa bitadhee bakka san booda hajjii faatar 30 faa dhaqee san booda duuti na dhufte jeetin laala malee akkanumatti bakka namni guyyaa keessaa duutaa tana yoo bakka jecha rasuulaatiif quraana irraa faa laalee ifamansiise malee nafsee lubbuun tusi fudhattu akkanaa kana. Ayyee dhumarratti namoota bagattiin si ga'e jechuu barbaaddoo jiraate carraasiif kan. Namoonni bakka baga isin baga ittiin ramadaana bara 10 takkaa fi akka lakkoofsa jira bara 10 takkaa 442 kana baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu jalqabarratti uummata musliimaa guutuudhaanu baga rabbiin ittiin isin ga'een jedhanii kanatti aansuudhaan immoo warreen iddoo adda addaa jiraatan musliimoota keenya musliimoota naannoo hunda keessa jiran addunyaa guutuunu baga ittiin isin ga'een jedha akkasumas jammaa keenya jammaa warjoollee teenya jammaa salaam warreen wajjin waraan turre jammaa nurul islaamii fi jammaa salaam magaalaa Ciroo baga ittiin isin ga'een jedhanii akkasumas sheekh keenya tokko sheephaa yoo sheekh keenya jabaadha sheekh sanillee baga ittiin isin ga'een jedhan asumaanuma. Maashaallah siinillee baga ittiin isin ga'e. Ayyee baga olumaan itti nuun geesha. Qophiin ramadaana kanaaf godhee ture qophii guddaadha. Takkaffaa qalbii tiyyaa jechuun hara rabbii akka dhiyaattu dilii takka kan duraan dilaayee ture irraa akkan toobadhu soomana kanaaf ammaas rabbi zakka'uu karoora guddaan qaba. Dabalataan ammallee masginni baranamaan banameef hawwii guddaan qaba. Yoo akka tasaa fakkeenyaaf masgida manuma salaataa ajajni jedhamu yoo bahe ibaadaa haala kamiin dabarsuudhaaf qophee'e? Ibaadaa itti karoorsuuf yoo akka nasiibaa masginni hacufamu taate ollaadhaa wajjin saahibanii wajjin mana bal'aa tokkotti akka salaannu wayim gibbii takka salaannu karoorsineetu. Fardii jiran irratti ammas sunnaawwan jiranii jira ramadaana kana keessa hojiiwwan gaggaarii dalagaman akkuma jiranii ta'e ati wanni akka fardiititti itti karoorfatte. Soomana kana keessa karoorfadhe tokkoffaa quraana likkitti qara'uudha. Yoo hangam xiqqaattee guyyaatti jechuun juuzaa 3 4 hanga 5tti lammaffaa ammaas namoota musliimaa hedduu wajjin taa'ee rabbi zakkaruu zikrii faa godhu waan khayrii haasa'u dabalataan ammaas namoota tokko waa xiqqoo ta'anii waan nama gargaarsa fedhu gargaaruu khayrii akkanaa kanarra karoora guddaa qabna. Ayyaama gaafii bohaartii si gaafadha. Gaafii saffisaan jedhamu waan ijji irra deebitee jettaa jechuudha. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Aliiti.
jirmi kun jirma ilmoo aliiti irratti deebi'u jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali jirmi kun ilma ilmoo aliiti jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali jirmi kun jirma ilmoo aliiti tabirasi godhu walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba walitti qabaa keenyarraa maal qabaa keenya qabaa raambistee jiru walitti qabaan diggamjee walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qabaa ciicoo cidha xiijoo 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 saffisaan jee ciicoo cidha xiijoo ciicoo cidha xiijoo hayyee mee amma ramadaana kana keessa mudannoo ati qabdu akka ramadaana dabree irraa mee fakkeenyaaf maal yaadatta wanni si mudatti jira ramadaana soomana dabree kanarraa wanni na yaadadhu guyyaa takka atororri jaanii jira beekte karaa argee kan isa bira turre gizee sa'aatiin 8 akkana geessu osoo iraata nyaatiin turre gizeen gajjuuni akkasumatti rafne bari'ee jira lakka mana keessa waan hin turre bari'ee jira sa'aatii waan deemde sa'a lama akkana ga'ee jira gizee latti soomanni na dabree jira ijoolleen na dhiistee kutteessaa jee akkasumatti nyaata nyaadhe gizeen gabbee jiru sa'aatuu saalam mudannoo kana qabdaa jechuudha mudannoo kana qabee bagatti isin ga'e namoota jechuun ni barbaaddu jiraate tokkoffaa irratti haadhaa fi jechuudha ollaa kiyyaan jechuudha balisa kiyya afaan baga si ga'een jaanii bakki isaanitti argaman ciroo aanaa cirooti madichoo bakka jaamutti argaman isaaniin baga isin hin ga'een jaan akkasi sheeka kiyyallee sheeka abdii fi namoota quraana naqaraa isan hedduudhaan baga isin ga'een jaan muslimtootaanillee baatiin tun baatii isiniif gammachuudha hadiinaaf jechuudha garee sheexaanaa isaa rifachiistu isiniif raahaa ka garee biraatiif jechuudha gaddaa kataate baatii tanaan baga gammaddan akka nama rabbitti amanetti baga gammaddan warra seera rabbitti hojjechuudhaaf gammaduuf baga gammaddan bushraakum ijaan maqaa keessanirraa kaasaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لزخي هو يجرانا خنو خيتي في قلته ومسين جا مكان كي يقولون نصر الدين أحمد يوسف جامع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان كي أحمد حسين جامع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maqaan kiyya Ismaa'il Aliyyi Tinjaama. Ayyee galatoomaadha. Yeroo ammaa kana soomanni nuti waggaatti yeroo takka nu bira ga'u jechuudha. Amma nu bira ga'ee jira fedha gooyitaa taanaani namoonni hedduu ollaa keenyarraa nama nuti beeknu haadha abbaa keenyarraa ta'e nam tokko otoo as ga'u hawwu kaasin geenye jira. Isin fedha gooyitaa taanaan as geessan mee maaltu si dhagahame? الحمد لله ادوتا كان ربي خياب غلطا غلچو بربادا نمني نن بي خوخاني نن ارغا بي خلين خا اكا يرو تنانген دي چوبر دنگ دا جرو خمو سومنا برنا خنا نوجين خيريسا خيسا ان قدتين هدوت جرا خنا فو ربي خياب فدوتا كان غلطا غلچو بربادا الحمد لله جي چون فدا ان كرور نكو اد خاتي سومنا خدبر را خان ادته سومنا دبر خيستي كورونا وا مسجد چوفي جرو چرا مسجدتي صلاتو اين ارغتنيف سرتني يدي جرو برا دبر سنانس نجلا دبر توري برنا كن دبر سنة صلاة تولان چرا برا دبر ندبر سن برنا أكا هريبان چرا خيا كن دبر سن أكن يروت يجوتو إبادة تكن دبر سنيفين قب أجران مانتان سومني خنسيف مالي سومني أنا فدا أكمل تبسيط سومنا يجون نبرتي bakka guddaa qaba. Mudannoo addaa wanni qabdu ramadaana wal qabatee ramadaana dabree haa ta'u jechuudha. Ayi soomana dabree irratti galgala qamaa bullee guyyaa bakka arafaa ooluudha. Mudannoo nuti qabnu. Haala kanaan dabarsuun akkami? Haala kanaan dabarsuun amma fakkeenya jiini kun waggaatti naannee nurra dhufaami ji'a kanaa kan duraanii daran ibaadaan dabarsuu akka qabnu ergaa akkasiitu jira. Ati akkamitti mee halkan qamaati guyyaa hirribaa yoo dabarsite wanni ta'an? Haala kana dura jiru jijjiiruudhaan halkan qamaa bullee guyyaa rafaa ooloo san ta'in halkanis guyyaas soomanni halkanii fi guyyaan qabu halkanis rabbiif taraayii dhaabbatuudha guyyaas soomana kee salaata fardii salaattee akka dur yeroo biraa guyyaa fi halkan soddomman tana saammachuudha fardeeffannee ayyee galatooma mee amma gaafii baartii jidduudhaan isaan gaafadha gaafii kaniin gaafadha irra deebanii akka naajiyaan jechuudha.
Saffisaan jettu walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan keenyarraa maal qaba? Walitti qabaa. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirma kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Ayyee. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilmoo Aliiti. Yaa taariku salaatan dhiisini miila haxaattee cadhistee hin ciisini. Maqaa keenya. Kan kiyya kabbadaa kaasati uummata Oromoo maraanuu baga siin ga'e jedha. Baga siinillee baga siin ga'e. Soomana kana qulqulluudhaan fuula Rabbii isaa dura dhaabbachuu. Ana dhufu shaarul quraana na dhufu ati dhufna warri milkeesse laarrafu. Soomana kana keessa wanni akka fardiitti taate karoorfattee jirtu maaltu jira? Sambuusaa. Carraa bara dabre na dabre san. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota TV Amiltaan bakka jirtan maratti nagaaf jaalalti Rabbii tiyyalleen isin haa